guddisee hospitaalias taa'ee maatiin beekanii waan akkasiiti. Isa booda yeroo xumuramee ofiitis fudhachuuf gara isaatti na fudhachuu waan akkasiiti. ani jaalala qilleensarraa kana hin amanu. Jaalalli qilleensarraa hin ta'ullee dhugaa dubbachuuf taanaan. Gin nama kana osoo biyya keessa jiraatee yeroo galuuf kaatu kana erga galteen booda biyyatti argitee waliin teessee lafeesii ja'asan. Amala iddoo kan ta'an sana inni akka ani magalu haala kana jechuun inni nama biyya keessa jiru wal quunnamsiistaa asiin si fudhadhaa naan lakkaan hin barbaadan biyya keenya galan jedhe. Kazaani biyya galtee mootii yookiin barbaachisu. Hin barbaachisu bucheen barbaachisu ammas taanaan inni illee hoggaa lama fixee yookaan obsii taa'ii eegii inni illee hoggaa lama fixee bakka kan kee kanatti gara biyyaatitti galee inni illee gara biyyaatitti galee lafeesii jechuudha. Namichi kun maal akka ta'e hin beektu bar lubbuu waan akkanaa kana jechuudha. Booda yookaan innis namaati yaaddisan si ta'uu baachuu danda'a. Atillee nama yaaddisan ta'uu baachuu dandeecha. Wanti onlaayinii irraa hin amanamu naantee kana beeka. Kanaafuu lafeesii dhuftee namicha kana lafiitii teessee naaf taata siif ta'a jettee gaafattee itti seenuu siif wayya malee osoo kana hin godhin cal jettee jaarsa ergitee ofitti na fudhadhu yoo jette yoo namichi sun nama ati barbaadu san sii ta'uu baate yoo isaaf immoo ati nama inni barbaadu san ta'uu baatte hoo rakkoo miti. Na laphee keenya. Kennini taa'ii of dhaggeeffadhu namichis gara biyyaa galee waliin teechanii waliin haasoftanii gara bultiitti deemtanaan akkattan beekaa. Gaafiin kun ture rakkoo kuraatidhaa hin koortaa niqatii nama qabdaa waan akkasii waan naan jedhanii kan gaafii kana deebisa dubbadhe malee kophaa tokko bayanii amma kana hin ariifadhu waan ta'etti beektaa kanaafidha. Dia tokko kan mara gani panggone haa ta'uuti immoo akka dubbatte irratti taa'eensi dubbadhaan. Kanarratti maal akka ta'e beektaa namni tokko fagoodhas jaalladhu dhiyoodhas jaalladhu maalummaa nama sanii irra turuutti barbaada. Baasii miti qabadha. Maalummaa nama tokko baruuf nama san eenyu akka ta'e baruuf turuu si barbaachisa. Har'a nama tokkotti dhiyaatee har'a nama tokko wal bartee borutti heerumuun qallaalidha. Heerumni qallaalidha. Garuu jireenyi san keessatti immoo waan si qunnamu jiraachuun baay'ee ulfaata. Dhuguman sitti hima jechuudha. Nuyi ijoolleen bakkee jirru jireenyi waan baay'ee nu barsiisee jira. Ofuma keenya deemnee harka namaa keessa of galchina malee. Hin muddaminaame hin jarjarinaa. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama tokkoon gaafa wal jaalanne akka waan namni sun nu ta'etti nuyi ijoolleen dubaraa ijoollee dhiiratti of kennina. Gaafa nama tokko jaalanne jechuudha. Garuu jireenyi maal qabdii jireenyi nama jaalanne san keessa maalummaa nama sanii barree osoo hin hubatin deemnee dhimma namichi sun nuun jedheef qofa tidaaritti galuuf deemnan. Ani jireenya kiyya keessatti waan hin baradhe sileetti dhuguma dubbachuuf jechuudha. Jireenya koo keessatti wantoota baay'ee osoo hin gorfamuu wantoota raawwadhes jira. Wanti san keessa wanti na miidhanis jira. Namni miidhamu kiyya irraa immoo wanti har'a jireenya baree jira. Beektee kana hossiin jedhu kaleessa maalummaa jaalala nama biraa wajjin jaalala jammartee yookaan nama san dhiisuu dandeessa. Namni har'a jammarte sunis har'a jammarte kun immoo nama sanis ta'uu danda'a. Nama sanii dhalas yaada addaa qabaachuu danda'a. Namni kaleessa akkamitti akkas biraa deeme namni har'aa kun immoo maal akka ta'e hin dagatinaa isin. Madaa kaleessa yookaan immoo nama kaleessa jaalala wajjin dabarsitan waan haasoftan nama har'a jaalachuuf deemtan kun immoo waan wajjin haasa'aa jirtan yookaan immoo haasa'uuf deemtanis akkasitti irra taa'atoo yaada. Sa'aatii ofii keessanii sa'aatii ofii kenna dura nama jaalachuun qofa. Dhugumas hin jedhaan jaalattes jibbites ilmi dhiiraa baalinnaa gunfaanaa hidhafaan kan jedhan sun soba sinitti fakkaatina jechamas sinitti fakkaatina dhuguma. Namni hin argamu ati of kabajjee lafa kabajaa dhaabbatte taanaan ati intala ofiin boontu yookaan immoo ofii keetii qaalii ta'uu kee of koorsite taananii eenyumtuu si barbaadee dhufa malee barbaadde hin dhayitu. Sijjammar nuyi kabajni keenya nama barbaadni dhaqoo osoo hin ta'ini barbaadanii nutti dhufuudha. Dhuguma nama yaadu hoo taane jechuudha. Barbaadamtee dhufuu dhabuu keetiif immoo maaliif an akka dubara ibiluu sanii miti yookaan immoo an akka nama sanii miti jettee yaaduu qabda. Maaliif akka hin barbaadamne yaaduu qabda. Dirqama barbaadamuu qabda bar. Intala dubaraa taatee dirqama 100% barbaadamuu qabda.
dhimma ofii keetii barbaade bicha osoo hin ta'in barbaadamuu qabda. Tidaarii tokko seenuudhaaf qallaalidha. Garuu tidaarii san keessa turuudhaaf yookaan tidaarii san bulfachuudhaaf gatii guddaa si kafalchiisa. Akkuma siin jedhu nama onlaayinii irra hin jaalatina jechuun dandeenya. Nama abbootiin keenya meeqa yookaan immoo hiriyoonni keenya yookaan obbolaan keenya namni meeqa namni tidaarii godhatan jiraachuu danda'a wantu sanitti. Kun iddiliidha. Hin muddamina. Iddiliin bakkuma lafuma jiru si dhaabdi lafa hin jirre keessa si dhaabuu dandeessi. Ofiin boontu sinnaaf. Ofiin boontu lubbuu sinnaaf. Iddilii miti. Nama hin beekne nama eenyummaa isaa duuba isaa maatii isaa maaloo isaa hin beekne jaalattee iddilii hin jedhamu. Warroonni miidhamaa jiran warroonni cabaa jiran kun warroonni jireenyi isaanii badaa jiran kun dhiiras ta'eefu dubartiis ta'eefu nama duuba isaa hin beekneef nama maatii isaa hin beekne jaalachuun miidhaa guddaa fida si jammar jechuudha. Obsanii baga nagaan dhufte lubbuu. Ishi waasi gogalatoom tole kanaafuyyuu nama onlaayinii irraan barte hin jaalatina nama warra kembeen dhugiyaa jaalatina hin jenne ani jaalatina hin jenne ani jaalatina hin jenne afaan oromootiin ani jaalatina hin jenne namicha san fillafiitii dhaqaatii osoo laphee keessan hin kennine gaafa laphee keessan kennitanii cabuu dandeessu osoo laphee keessan hin kennine qaxxitaan namicha sanii wajjiniin yoo rabbi jedhe ini haasofsiisii dhaqii ijaan argi fees lafeesii jaassan jechuudha akka ingiliffaan fees lafeesii jaassan jechuudha fillafiitii fuula wallaalaa eenyu akka ta'e naataata waan akkanaati jettee namicha san fillafiitii jechuudha onlaayiniin kan silkiidha siif du'e siif gaggabe jedhan kana osoo hin taane fillafiitii kan kee teechistee ija keessa laaltee ija keessa silaalee namichoo annam akkanaati waan akkanaan dabarsee naaf taata siif ta'a jettee itti himtee itti seenuudha malee cal jettee onlaayinii namicha argiteedhaaf namichi sittaaseedhaaf afaan mi'aayeedhaaf yookaan malkii bareedaadhaaf namichi sun bar osoo bira geechee malkii ati irraa eegdu san an amma wasiin furdoodha diimtuudha kinoo asirratti onlaayinii kanarratti gin yoon galee ani magaalleedhaan lafatti jechuudha magaala. Furdinni kootis hanganan gahu jechuudha. Namichi yookaan furdoo jaalachuu danda'a waan ta'eef furdoodha garuu furdinni koo hanga onlaayinii irraa kanan gahu silkii waan na furdiseef hin beeku ani malee. Kanaafuu namichi yoo nama akka onlaayinii irraa kana barbaadee ani akkas ta'uu baadhe na dhiisuu danda'a si galee na jibbuu danda'a si galee anillee namicha laalesan namichi yookaan bareedaa wayitii dhaabbii qabaa jejjedhaa. Gaafa bira ga'e namichi qacaacaa wayii ta'uu danda'a dhiisee baqachuu danda'a kun rakkoodha dhugaa rabbi namoonni baay'een akkasitti wal'isaniiru ani jechuudha anumti mataan kan koo nama wayii beellameef isiniin jedhee si'a lamaa sadiin isinitti hime jechuudha beellameefin dhaqee ani immoo dhiira gabaabaa dhiifamallee naa godha baay'een jibbaan uumama kiyyaa jechuudha kazaan namicha nan argee gaaddisa wayii jala dhaabbadheetiin koofiyaan uffadhee jira suuta jeetiin laale beektaa ogguma naxachees deemaa jiru. Kazaan nan argee kazaan inni illee na arge. Yeroo inni na argu rifadhee silaa deebi'een galaafallaan. Yeroo inni na argu rifadheen dhaabbadheen eegee juusii nagaa baasee juusii san keessaa fixuun dadhabe hangam biraa deemutti sardamee jechuudha. Achii ka'een dhugaa rabbii namicha sanan bollokee. Hanga har'aa maal akkan godhe na gaafachaa ture jechuudha. Kanaafuu wantoonni akkasii jira. Yeroo duraa garuu onlaayinii irratti baay'ee bareeda. Fuuluma biyyaatillee walitti dhiyaannaa gabaabas natti fakkaannee gin wanni nan jibbeef gabaabinuma saniif hin jibbe jechuudha. Dhiira gabaabaan jaaladhu andas nan jedhu filannoo kooti kaakun namni kamiyyuu filannoo qaba. Fakkeenyaaf amma dheertuuf fakkaadha yoo lafatti na argitan gabaabduu ta'uu hin danda'a. Wantoonni akkasii rakkoo uumani onlaayinii irraan nama bartee onnee kee kennuu onnee isaatillee fudhattee maraachurra obsitee callistee qaama naqxee namicha laaltee siif ta'a. Qomatiin koo sii ta'ee furdinni koo sii ta'ee malkiin koo siif ta'ee jettee gaafattee itti seenuu qabdaa jechaatiin jira malee jaalala onlaayinii irraa hin jaalatinaa jechaa hin jiran. Dhiifamashi. Waati galatoome haadha kiyyaa tole yaada gaarii naa kaastetii tole waan iddiliidha wanni jedheef illee asumaan si deebisaa deema. Namoota meeqa keenya yookaan immoo numa keessa jiraachuu dandeenya akkasumas ta'uu dandeenya. Meeqa keenyatu akka ilmoo haadha isaa yookaan haadha dhalteetti meeqa keenyatu ilmoo dhiiraa wajjin jiraatee wajjin jiraachuun keenya immoo
Fedha waaqa ta'e kan gargar baane meeqa keenyatu jira. Dhimma iddilee jedhu irratti dhaggeeffadhu. Giftii miyuuti qabadhu. Giftii miyuuti qabadhu. Meeqa keenyatu jira. Dhuguma hoo dubbannee jechuudha. Dhimma wal baruu irratti soo ta'e namni kamuu illoon dubara takka kaatee gaafa ittiin wal bartu ittiin walata janajjantu hin argiti. TikTokidhaanis wal arguu dandeessi. Akkasitti viidiyoodhaanis baay'inaan hojii haasa'uu dandeessa. Garuu guyyaa baay'ee sitti fudhachuu qaba. Jireenya tokko ijaaruuf ijoollee guyyaa sitti fudhachuu qaba. Waggaa lakkoofsisuu qabda. Gaafa kana maaliifin akkas jedhee ati wal baruu bichaa osoo hin ta'in dhimmi kun deemee gaafa warra bira ga'u miidiyaadhaan akkas dhimoodhaan wal barsiisuu yookaan immoo walii dawwaluudhaan wal barsiisuu qofaa miti dhimmi warra wal barannaa ta'e. Hoo nama kabaja qabu taate jechuudha. Namni kun deemee warri kee yookaan obboleessi yookaan firiyoonni kee mucaa kana ilaaluu danda'u. Wal qunnamtii godhanii ofii wajjin wal madaaluu danda'u. Sii taataanan isaan warri kee dhimma fageenyarra hoo jiraate jechuudha. Fageenyarra osoo mucaan kun biyya jiraate ani biyya ormaa kan jiraadhu ta'e. Gaafa sanii nama kan keeti wal qunnamsiistee ilaalchisuu dandeessa nama. Namni kun immoo nama kabaja qabu keessattuu ilmoo dhiirarraa kan barbaachisu hoo jiraate. Kabaja mataa isaa qofa geetan of kabaja taanan dhaaba inni yoo kabaja qaba taanan nama kabaja taanan of mul'isa bakkuma hundatti of mul'isuu miti kabajni. Nama kaayyoo qabu ilma kaayyoo qabu taanan hunduma barbaada. Eenyumtuu nu'ii miti ilmoo dubaraa miti warra keenyatu ilmoo san ilma dhiira san barbaada. Lafa kabaja qabu dhaabbachuu qofa wanti barbaachisu jireenya namaa keessatti. Ofiin boonuu ofiin dhaabbachuu baruu ofii kee kophaa kee tarkaanfachuu baruu gaddaaf gammachuu ofii keetiin liqimsuu baruu. Kana hin goota taanan lafa kabaja qabu hin dhaabatta taanan nama kabaja qabu hiriyaa kabaja qabu wajjin dhaabatta taanan macarrashaan keetis lafuma kabaja qabu oolta. Garuu hooni ofii keenya of qallalchiisne hooni ofii keenya lafa qallaalii dhaabbanne macarrashaan keenyas qallaaluma ta'a. Ishi mee gaafa hiriyaa tokko jaallanne yookaan immoo mucaa tokko jaallanne gaafa warra isaatti wal si barsiisu warri isaa si ilaalu mucaan si haa jaallatu jaalala siif qabaachuu danda'a warri isaa garuu si jaalachuuf dhabuu danda'a maaliif hoo jette tokkoffaa kabaja kee ilaalan dubbii akkamii dubbatti mucayyoon tun eenyu faana oolti mucayyoon tun ijoollee bar firaan namni nama madaaluu danda'a ollaadhaan namni nama madaaluu danda'a obboleessa yookaan hiriyaa si maddii jiru namni nama madaaluu danda'a maal dubbatti eessa oolti amma nuyi wanna miidiyaa irratti dubbannu wanta qallaalii goonee fudhachuu dandeenya meeqaan keenya akkasitti hallii walii jennee bira taruu dandeenya gin dubbiin har'a dubbattu kun boru madaalli keessa si galcha ijoolleen kabajaa nuyi ofii keenya of kabajnee lafa kabajaa hin dhaabanna taanan borus lafuma kabajaa oolta eenyuun keetis hima si barbaada dhugumaan sitti himan kanaafuyyuu dhimma gaa'ilaa keessatti immoo gaa'ilatti galuun dura namicha san dhaaba isaa eessa isaa eenyu wajjiin oola maalummaa isaa warra isaa obbolaa isaa bari